mallas dura mallatteessu ta'u suuraa tokkoon ilaalaa ture waan qubatti qabdanii mallasitti alanni mallatteessu waa tokko taasoftan natti fakkaataa ture. Mee haala sana yaadattu wanti alanni mallatteessaa ture sana isin immoo ala ilaalaa turtan sana maaltu sammuu keessan keessa ture la sana? Suuraan kun bakka baay'eetti faca'ee olola baay'eetti sirraa oofamaa ture jiras ta'a ammayyuu suuraan sun sana afeetti ka'e. Sana afeetti hoogganni Shaabiyaa Isaayyaasiin ka hoogganamu ka wayyaanee immoo mallasuma kophaasaa dhufee dhaaba sadii taaneetu hegeree Itoophiyaatii fi hegeree Eertiraa irratti maaltu itti aanee ta'a. Kun eega mangistuun garagalee booddeedha gama dhuma Juun 91 fakkaata. Achi walgeenyee marii booddee chaartarii ta'u kana eega mari'annee booddee halkan warri isa barreessaa ture meeshaa baranaatiin barreessaa ture irratti hojjetaa ture ganama yeroo kaanee adda bahuuf jennu wixinee chaartarii nutti finnaan waan keessaa hir'ate jedhee yaade itti guuti jechaaniin jira mallasiin suuraan sun kan ka'e sunis saboonni naannoon isaanii beekamaa akka ta'u kaartaan haaraan akka ka'u ka jedhu itti guuti ka jedhu harkuma isaatiin qalamaan waan sana itti guutee akkasitti chaartariin dhalatte jechuudha. Waa'een suuraa sanaa gabaabaatti kana. Namni garuu waan barbaade irraa uummachuu danda'a. Wanti isin ala sanatti guutamu jettanii itti dubbachaa turtanii itti guutamee boodees chaartera irratti hojiirra ooleera? Naannoo Oromiyaa jedhamee har'a beekamu kanaas sana maddisiisuudhaaf ture waan hir'ate qaba malee. Fakkeenyaaf Oromoon kaabaa naannoo Walloo jiru kun silaa Oromiyaatti dabalamuutu irra ture. Inni amma naannoo Amaaraatti dabalamee sun qaama biraa ta'ee akka fedhii keenyaatti kaartaan amma jiru kun fedhii keenyaaf dhiisi fedhii uummata keenyaa iyyuu hin calaqqisu dhiphisuun naannoo Oromiyaa kana dhiphisuun karaa garaagaraa irratti hojjetamee irrattis hojjetamaa jira malee Oromiyaa waan jedhamtu kana maddisiisa jedheetanii yeroo sana kanan akka mallasitti dabalu gaafadhee kana waan anumti uume miti. Waan akka adda bilisummaa Oromootti yeroo dheeraa irratti hojjenne naannoon Oromoon qubatee jiru biyya Oromoo kan ta'u Oromiyaa wanti jedhamu Oromoodhaanis saboota biraatiinis addunyaadhaanis beekamuu qaba jennee yeroo baay'ee waan irratti mari'anne isa itti guutiidha ture kanan yeroo sana mallasitti himaa ture. Gaariidha. Egaa eegasii dhuftanii chaartera keessa galamee isinillee akka mootummaa sana akka pirezidaantiitti akka yookaan immoo muummee ministeerummaatti hooggantanu yaanni dhiyaatee ture natti fakkaata mallasumatu iyyuu maqaa isin dhahe fakkaata hin diddan yaala sana namoonni tokko baga didee warri jedhanu jiru namoonni yaraan immoo maaliif didee ala sana carraa Oromoo dabarsee kennee tunni taayitaa qabatee ture waan jedhanu qabu turani mee gabaabaadhumatti waan sana maaliif diddanii? Hojiin mallas natti kennuu barbaade akkasiin yaaddan kana waan aangoo qabu miti. Waanuma duwwaa tokko natti kennuu barbaade akkan isaaf hojjedhu barbaada. Sunis itti aanaasaa ta'ee akka ani walgahii Council of Representatives jedhamee beekamu sana gumii idda bu'oota kan jedhamu sana akkan dura taa'aa ta'ee geggeessu barbaada ture. Kana jechuun maal jechuudha gaafa dubbiin lallaafaan jiru yaanni guddaa ulfaataa hin taane jiru
hojii sanaan hojjedhaa inni immoo harkisaa hiikameetu waan barbaade uummata keenya irratti hojjeta. Sanaaf aan jechuuf sana godhe malee anaaf yaadee yookaan kabajaa ana yookaan adda bilisummaa Oromoo yookaan Oromoodhaaf jedhee hin turre.